قبضوا لريقوا قدوا ميقات حاك تيبيك هناف جولة مساعد رميها تقاري ربش تخنا وني collective therapy بركبيات بيكون متى تونيو تكيس ديمني مركانا أوواكم ولا أقول هذا كيسا بلا حما أجيت أجعلوا تين سميتين وني وليس تقولي جولة روجار وفتيت كشو إكسبرس بود بيجبلي سباتي بياربا إيته جبروم تبر المان تيني بياربا كإيته أنا كابدوغا بعدين كده دوغا دوبته understand غورم بربايسا understand them كارو بيجي نكابدو يولين تون جولة ما قالا كيس ديمتي وحاسو يتنو قالالتن maturity سياسة إذن كابدو أني نما سياسة قولتو أنا psychology أمتا أمتا كوني لالا psychology political psychology سا وسمولا رفتو لي بيجي سياسة كابدو يولين تون so إسم ورد أسباب باتن كون Arab sufti kesu sonte suuta rich channeling energy sani rich channel godu kam gar positive tait suuta kesu nari un mal mal sonte tabachisa kama doktori fi sheti chifa godan kanatti tabachisa tis mal godasis gorsatis shekoninis kesonis warra bisis tima jolen turism wan aradum khanas tima nummu wan siyasa tima suuta difanna tebsa bersisa suuta bersisu ko sonte والآن بربايسا أورمو والآن سبربادي أورمو تن والآن يا رمضان سجلتني توكو شابا قداتو أورمو داف إجمانو قداتو ري شابا قداتو سامبود نامو سجلتني توكو لين شولا تا سجلتني توكو سوجو أمات ديدم أورمو تو جاي كيسنت سامبود توكو ملا ما كولا مرة خافني تي والآن أورمو ترى كم حكي ما دي تكم غوني collective self esteem نمني إذن اللي درجة جيماني برسنا مو قامنا تازيا ريته من سودا كيسن Oromo fayda kabdu Oromo wulintaat Oromo tokkummaan qabdu maal akka magartan kanatti harargeen gosa adda addaatti arsiin gosa adda addaatti wallagga maal qabdu suutuma waan irratti wal ta'uu baannan taakalee isaa jenneeti qophii afran kalloo qophii albiraa qophii sochii bajaatu lamaa taabaalee osoo jennu muuziqaa hacaaluu faanii dhufeen wargaa suuta dirree Oromoo wal'aanee wal'aanam qabu manni collective wanni isaa akka deebi'uuf amma caba hamaa keessa seenee Oromoo goota dabre kana amma suuta deemsu jira suuta wal'aanaa deemaa jira jechuudha ni wal'aanaa ijoollee gorsa qofsoo hunda ni wal'aa deemna. Okay, Joara hedduu galatoome dhugaa rabbi dubbachuudhaaf hawaasa kana bakka inni kufutti yeroo hunda wajjin kuftee TikTok kanattis argamtee rakkoo isaa akkanatti wajjin qooddattee tuffachuu baattee saa warri paarlamaa warri caffeedhaa warri aangoorra jiru hawaasa kana gartee mariisisuufuu bakka hin qabnetti so aangoon qabne warri bilisaatis si dhagee rakkoo isaa sitti himatee rakkoo hedduu irraa furu jirta osoo aangoon qabne hedduu galatu inni biraa jara keenya namoota hedduutu keessaanis nutti barreessu jira hanqinni shamarraniitis ni jira wanna jechaa jirani orroo kiyyaati singabuuza siraaj sabaa itti fufi jaalibsaa itti aantaa marga itti aanaa akkasi kallattiidhaan itti hafuuf nuun isiniin jaa beeka ergadhume beeka barbaadeetiin si dhabe ulfaadhaa galatooma jawaaratis ulfaadhuu galatooma ni judditti argamtee ibsanuu kennuu keetii fi gaafiiwwan qopheeffadhe garri caalu gaafatameera garuu gaafiiwwan hin tuqamin xiqqoo kaaseetiin itti gaafachuun barbaada jalqaba irratti waa'ee mooraa qabsoo Oromootiin wal qabatee gaafii gaafachuun barbaada 2019 I think akkasumatti fakkaata gaaddisa Oromoo tokko hundaa'ee ture achi booda immoo hin bittinnaa'e achi as qabsoon Oromoo mooraan qabsoo Oromoo hundi kallattii garaa qabatee dhaaboleen siyaasaa hundinuyyuu kallattii garaagaraatiin yookaan immoo ilaalcha garaagaraatiin kan isaan deemaa jiranii kun Oromoo akka inni walitti mooraan Oromoo maaliif itti tuulu? Abaawonis, Kaafaawonis, Waboonis, Kabraatis kan inni qabsaa'uuf Oromoo bilisa baasuuf qabsaa'aa jira. Garuu ammoo kallattii garaagaraatiin kan isaan imalani. Maaliif itti didee mooraan qabsoo Oromoo maaliif kallattii tokko baachuu didee kan jedhudha. Waa'ee marii waraana bilisummaa Oromoo kaasteertaa irra deebi'u gaafin biraan kan kaasuu barbaade
dubbiste jedhee yaada. Amma dhiyeenya kana maafiyaatu dhufe. Maafiyaan kun Adaamaa, Shashamannee, Shaggar, karaa Direedawaa fi karaa Harargee fi karaa Adaamaa Jimaa dhufu kana eegee warra karatti bututu dhufe. Hariiroon gareen kun lamaan qabu maali? Akka Reuters gabaasetti hooggantoonni Kooriyaa jecha Oromiyaa Shimallis Abdiisaa dabalatee Waluu Abdii, Araarsaa Mardaasaa namoota kanneen of keessaa qabaa jira. Hariiroon isaan qaban maali? Gaafiin dhumaataan si gaafachuu barbaadu dhimma Wallaggaatii fi godinaalee naannoo Amaaraatiin waldaan geessanidha. Naannoo kana keessatti azaaba uummanni arge azaaba gosa lamaati arge. Tokko waraana mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti waraana geggeeffamu. Kun ammoo waraana mootummaan hidhachiisee gara warra faannoo jedhamu kana xaniitiin ijaaramanii dhufanii uummata buqqisanii. Dhiyeenya kana yoo argite jiraate xalayaan isaan komishinii marii biyyaalessaa warra bilisummaa hundeesse isaan barreeffatan aanota godinaalee Wallaggaa irraa aanan 20 godina addaa ta'e nuufaa hundaa'u jedhanii kennitinedha. Aanota kanneen keessaa uummata guutumatti akka jechuun danda'amuun buqqisanii jiran. Dhimma kanarratti ejjennoon ati qabdu maali? Furmaanni ati keettu maali? Uummanni qe'ee irraa buqqeera, oomisha hin qabu, hundinuu shaambuu fi harki guddaan shaambuu fi magaalaa Naqamteetti buufata konkolaataa keessatti guddataa jirti. Ijoolleen haadha abbaa hin qabne. Kan biraa dhimma milishaa Oromiyaati. Oromiyaa keessatti kanaan duraati waan tokko kaasteerta. Oromiyaa biyyattii san keessatti namni aangoo qabu milishaa fi muummicha ministeeraati jetteerta. Amma milishaan biyyattii keessatti abbaa fedhe mataa facaasaa, abbaa fedhe ajjeesaa, mallaqa barbaade namarraa guurata. Kafaltiiwwan nagahee seeraa hin qabne kan milishaan qotee bulatti qabatee irraa fudhatu lakkoo isan qabu. Dhimma kanarratti hoo maal jetta? Aangoo kana eessaa argate? Galatoom ulfaadhu. Okay, galatoomii ibsa. Galatoomii ulfaadhu maamee keenya akkasuma Jawaar carraa kanaa kennitanii gaafii asii dhiyaachuu xiyyaa fi galatooma ulfaadha. Gaafii haga takka lama sadii takkan qaba. Gaafiin taan takara keessatiin warra biyya bulchuu irratti dhuftee Jawaar dhibbaan dhibbatti fannoo deeggaraa fannoo wajji jira. Inni dubbii tana sirrii gaafadhuu jedhanii waan kanarraa isa akka ibsan kan inni deeggartamu hin deeggartu. Inni itti aanu immoo kun gaafii mataa kiyyanatti ta'e haalli yeroo hunda bulchiinsa sirna Itoophiyaa kana keessatti magaalaan naannoo Oromiyaa malee federaalin jiru. Waan kun akkami federaala Itoophiyaa kana keessatti federaala ta'uun naannoo Oromiyaa keessa qofattiin tun ija siyaasaa tamiin laaltaa ati jechuun barbaada. Inni itti aanu immoo waa'ee ijoollee bosona jirtu sanaan wal qabatee ijoollee tana hagam takka deeggarta. Komii irraa qabdamoo deeggarta. Ammas ijoollee tana keessatti waa lamaatu ta'aa jira. Ijoolleen tun hoggaa ganda tokko qabatte ganda qabatte saniin haadhotii teenyan ililchaa jettiin. Ganda san keessa guyyaa san ulti malee guyyaa lamaffaa karaa caakkat deebiti. Mootummaan ganama siittuu ililchee haadha teenya tan ajjeesa. Waan kana hoo akkamiin laalta? Gaafiin tiyya tana sadeeni carraa walii kaninee wal jala osoo buunee bareedaa jechuu barbaada. Galatoomii ulfaadhu jawwee. Ayyee galatooma I think deebisu na fakkaata. Markaan ni bu'e. Okay, deebisi bakka. Sadeen bakka deebifte jee yaade. Dura waa'ee gaaddisa wal qabatee fi mooraa qabsoo ni ibsa. Ce'umsi waan amma karaa qaba. We're moving from liberation movement hoggaa shantamaaf sochii liberationiti. Gita gittaa warra biraa irratti godhaa turre. Amma we're moving to democratization. Mirga walootiin qabsaa turre duri. Amma mirga walootis jabeeffachaa mirga namoota dhuunfaa. Gaafii nama isin kaasaa jirtan bar gaafii nama reemu jimaadhaan wal qabatee saamichi gibiraa adda addaa kun wal qabatee gadiinagdee wal qabatu kun namoonni Oromtichi fi Oromtitti akka dhuunfaatti dur Oromoon waliigalaatti qabsaa turre. Amma Oromtichi akka mataatitti mataatti mirgi isaa eegamuu qabaa wajjau irratti kan socho'aa jirru. Mooraa eessisaa deema. Akkuma reefsu hin jee ijaarame xiqqaa jira lakkoo isaan. Wal wannaan ni jira. Amma immoo amma reefu filannoodhaan isa nagaafatee ture kaaba. Filannoon kunis gaarii maal godhaa? Clear godha amma. Babargaafataa ture namoonni adda addaa fi jaarmanii adda addaa. Amma Oromoon bakka lama jirti. Bakka lamatti adda qabdi. The haves and the have-nots. Warra aangoo qabatee sirna kana fufsiisuu barbaaduu fi lakki jijjiiramni dhufuu qabaa warra jiru qofa. Amma bakka lamatti adda jirti jechuudha.
sirna kana tufuufsiifnaa akkuma jirutti Oromoo ajjeesaa nyaataa itti hafuufu nyaatuun ajjeesuus Oromoodhaa itti hafuufu lakki Oromoon kan qabsoo ita kanaaf miti nagaan baatee galuudha qabdi ooyiruu irratti dalagattee saamamuun qabdu hajeewu bakka lamatti addabee jira jechuudha. Mooraan kun of course clearly addan bahu waliin haasawin wajji jiraata haa ta'u garuu kana clear debating gara lamatti bahu qaba. Warri qabsoo irra jiru irra jireessaan wal qabnaa mariilee hedduus ni boona sun isin yaachisin akkasuma itichaa jirra isinitti amma duras akkama waraada akkamatti gargaarsaatuma waan humne ammas uumaa deemna jechuudha. Waa'ee gaaddisaa jettee gaaddisa Oromaan goora jiru kanaatu fashalse. Maaliif yaadni gaaddisaa maal ture? Gaaddisa barka Oromoo qofa sun ta'in boota gaaddisa akka tokko eliitiin hayyuun biyya sanii waliin mari'atee wal lolee osoo hin ta'in waliin mari'atee wal falmee furmaata haa fidu jedhu ture. Murni aangootti ol ba'e garuu olaantummaa murna tokko olaantummaa nama tokkootiin hunda cafaayinee deemna jedhanii deemnee hin taane deebi'ee dhufan. Deebi'ee dhufanii kan dhufan garuu teessee waan kadhatteef manguddummaa waan itti ergatteef rabbi waan itti kadhatteef miti. Uummata gurmeessitee uummata dammeessitee harka hoggaa mijeerte jechuudha. Sani kan deemaa jiru. Ka horee nageenyaa jedhamu sun horee nageenyaa maqaa xahaaraati. Maqaan najisaa maafiyaadha jedhama. Horee nageenyaa caffee irraa kaasee federaal irraa kaasee hanga gandaatti jirti. Sun maqaa wanniidhaati maqaa dura qabatan. Maqaa xahaaraa jechuun sun. Maqaan najisaa kan jechaadhaa kun maafiyaadha jechuudha. Maafiyaan amma dhibbaa jedhama jira san keessa bakka akkatti fayyanii jira jechuudha. Bar waniin hangammaa waan isaan godhan keessa isinii bar baay'ee xiqqoodha. Waan nama jibbisiisu waan fokkisa. Gareen kun yaada adda addaatiin ka'e humna akkamtu keessa ture warra abaaboo keessa ture qabsoo kana keessa ture achi keessa wal madeessee haaloo wal ba'uudhaaf mootummaa galee jira. Warri amma fakkeenya warra gurguddaa fudhatte araarsaa jechuun araarsaa marsaa jechuun nama mujrima gara jabeessa gaafa wayyaanii nama fite yoo yaadattan gabaasee duraa nama kana guyyaa ximqataa ijoolleen afaan sirbaatiin mootummaa irraa jiran ijoollee amma 14-15 shugutii danda'e ajjeese. Ji'a tokko booda makiinaan ijoollee isaa irra deemee jala ajjeese. Nama rabbiinuu barsiisuu dadhabee jechuudha. Mucaan amma booda isin hime gurbaan nama Buraayyuu irra jiru Baayisaa jedhamu sun nama zaban wayyaanee nama fite nama inni jedhe amma immoo That's so he.